Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu barattoota ogummaa garaa garaatiin barsiisaa ture 3,000 ol marsaa 13ffaadhaaf sagantaa digirii jalqabaa fi lammaffaatiin eebbisiisee jira. Gabaasa achirraatiin nuuf ergame Muluu Asaffaa akka itti qindeessiteetti. Yuunivarsiitiin Madda Walaabuu bara 2007tti kan hundeeffame yoo ta'u bara kana marsaa 13ffaatii fi barattoota sagantaa digirii jalqabaa fi lammaffaatiin kaampaasii Roobee fi Gobbaa irratti ogummaa garaa garaatiin barsiisaa ture 3,110 eebbisiiseera. Eebbifamtoota kanneen keessaa 1,146 dubartoota akka ta'anis ibsameera. Sirna eebbaa kanarratti waajjira muummee ministeeraatti dursaa wiirtuu dagaaginaa sirna dimookiraasii fi walitti qabaa boordii Yuunivarsiitii Madda Walaaboo kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee dabalatee aangawoonni olaanoon mootummaa federaalaa fi naannolee argamaniiru. Sirna eebbaa kanarratti haasaa baninsaa kan taasisan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Madda Walaaboo Dr. Ahmed Khalil Yuunivarsiitiin Madda Walaaboo amaanaa gama uummataa fi mootummaatiin nurratti gatame galmaan ga'uudhaaf bal'inaan hojjetaa akka jiran himaniiru. Yeroo ammaa kanas sagantaalee idilee fi barnoota fagootiin barattoota 24,000 ol simatee digirii jalqabaa fi digirii lammaffaatiin barsiisaa akka jirus dubbataniiru. በዚህ መሰረት በቅድመ ምረቃ Digirii jalqabaatiin sagantaa barnoota 46 digirii lammaffaatiin 35 barnoota idileetiin barattoota 9,470 eksteeshiniidhaan 3,504 barnoota gannaatiin 1,134 tajaajila wiintariitiin barattoota 853 walumaa galatti barattoota 24,537 simatee barsiisaa jira. Barattoonni eebbaaf ga'an kunneenis kaampaasii Roobee, Gobbaa fi Shaashamanneetti barnoota isaanii hordofaa kan turan ta'uunis ibsameera. Yuunivarsiitiin Madda Walaaboo eebbifamtoota bara kanaa dabalatee barattoota 34,000 ol ogummaa garaa garaatiin eebbisiisuu sirna eebbaa irratti ibsameera. Yuunivarsiitichi sirna baruu fi barsiisuu qulqulluu fi qaqqabaa ta'e gaggeessaa jiru babal'isuun dameellee barnootaa 19 digirii lammaffaa fi digirii sadaffaa haaraa jalqabuuf haaldureessaa xumuraa jiraachuus eerameera. በዘንድሮ ዓመትም 15 ተጨማሪ የማስተርስ ፕሮግራም እንዲሁም 4 የፒኤችዲ ፕሮግራሞችን sagantaa MA'tiin gosa 14 fi sagantaa PhD'tiin immoo gosa 4 bara 2014tti jalqabuudhaaf haalduree xumureetti jira. Keessumaa kabajaa kan ta'an walitti qabaan boordii Yuunivarsiitii Madda Walaaboo obbo Tasfaayee Beeljigee gama isaaniitiin rakkooleen hawaasa dinagdee fi siyaasa biyya kanaa keessatti kuufamaa ture dhaloota ammaa barate kanaan furmaata argachaa deemu akka qabu dubbataniiru. በሀገራችን ለረጅም ጊዜ የተከማቹ biyya keenyatti yeroo dheeraaf kan bubbule rakkoon siyaasa dinagdee fi hawaasummaa dhaloota ammaanii kamuu kanneen qaban akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf eebbifamtoonni har'aa ofis ta'e biyya keessan jijjiiruudhaaf maatii keessanii fi hawaasa keessan tajaajiluudhaaf jireenyi haaraan kan biroon isin eeggata. Barattoota qabxii olaanaa galmeessaniifis waraqaan ragaa fi badhaasni meedaaliyaa fi waancaa kennameefira. Suraafii Okonnen Taklawal 3.86 Ziyaad Khaliifaa Amiin እንዲሁም ከሴት የዋንጫ ተሸላሚ የሆነች eebbifamtoonni tokko tokko yaada kennaniinis ogummaa gonfatan kanaan lammii fi biyya isaanii tajaajiluudhaaf qophii akka ta'an ibsaniiru. Kallattii kamiin rakkoo nu mudatu kamillee obsaaf abdiidhaan jabaannee biyya keenya jijjiiruu akka qabnu gama kanaan ergaa godha barbaachuu barbaada. Ogummaa kiyyaanii hawaasa biyya kanaa jijjiiruudhaaf ogummaa siviil injineeringii baradhe kanaani hawaasni keenya akkanarraa fayyadamuuf qophiidha. መማር ማለት ህብረተሰባችን barachuu jechuun hawaasa keessaa ba'anii tajaajiluuf kutannoodhaan ka'uu dabalata. Yaada ofiis isa duraa caalaa cimsuudha. Anis biyya koo tajaajiluuf kutannoo qaba. Gabaasni kan waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Roobeeti.